السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبونا الراكنت هبو وانت كتا قرآن خيز ربنا حرامي جي لال ربنا قرآن خيز حرامي جي قرآن خيز جرتي أما وانسن تكان مني أما اندرا سندلينه إلى قيامت دلقون تاو نمني بيقامه أما لا فكين يفشر كيفاية نمني الدود دلقي هنا بدي الدادا هما وانا الدادا نمني بر خرمو قرآن حرامي جو دلقا مره وان تكتا قرآن خيز دبدنتو إسين حرامي أما نم توقع أما اندرا سندلينه جنا في الليل قيامة دلقون تان أكد دلقون تاني أنا سنين بيغاتي سنين بيتاون سمال همامه ديبين سيدا مؤمن توتا فودو مؤمن توتا هاون بيرنا بيدا نمرت حرامي قرآن غيزت أمتي سني إيجا حرامي نام تقوز مدرس هم فوده جنال لغا إنسان دواني إيسا فودو داتاره كنا قابل لما فارا كنا جا إني وامبر راتي الله تي يوكين شمبيرو يتوسنتا guyyaa jummaadhaan bararu shimbirroo tokko ka guyyaa jummaa hin bararre beekame hin bararu inuma guyyaa jummaa taan agaa dubbiin allaatti yookiin shimbirroo waan bararu ta guyyaa jum'aadhaan hin bararre naa beeka deebiin keeysan shimbirroo guyyaa khamisaa du'e ka guyyaa khamisaa du'e guyyaa jibbaan barara ka isaa dhufee barara achumaa kuwa salaam taate ka guyyaa jummaan bararre yoo siin jaan ka guyyaa khamisaa du'e ka walii guyyaa jummaan bararu diibee nageetti hibboon sadaffaadha akkaneetti gaafa nuux nabi nuux doonii keessa makluuqa hunda guuree baase san makluuqa tokko kan doonii wajjin yaabbatini jira maalii ija makluuqa tokko kan nabi nuuxii wajjiniin doonii hin yaabbatini jira maalii ija deebiin isaa qurxummiidha qurxummiin ifiifuu bishaan keessa galtii mire wanni bishaan keessa galu bishaan dheefa doonii hin seenuu jechuu gaafin kana anummas hibboon itti fufaa jabaadha deebisuudhaaf tattaafadha akkana jaa waan takka ni dalagaa hin dadhabu ni nyaataa hin dhugummoo naa himame ni dalagaa hoggu takka hin dadhabu ni nyaataa hin dhugummoo akka isinii galuuf yoo feetan guyya beelaawe immoo ni kijibaa'u yoo quufe dhuga hima kana meegaa huni fallaafaadha namoonni beeytanii bergaa silaa waa waan amman takka nama dhibee nama tursiisuu miti ber yaabbaleeyso irraan isinii deebi'a laal ni dalagaa hin dadhabu ni nyaataa hin dhugu nyaatuma sunuu yoo dhabe ni kijibaa yoo quufe immoo dhugaa malee nimu waan kana naa himame deebii yoonii fi sa'a harka jirtu tana yoonii fi attan dhugaa keessani sa'aan halkanii guyyaani daleetii hin dadhabdu dhagaadha nyaatti bishaan hin dhuydu yoo dhagaan dhume immoo ni beelooyteen sa'aan irraa deemti nagarree sa'aan hogguunii fi dhagaa fixxee sa'aan ni kijibti yoo ni fi dhagaan sirrii ta'ee dhagaan siidhaa waan ni ta'e immoo dhuguma dubbatti jechuu kana hibboo xumuraa takka qofaan isiniidha hibboon akkanetti nama tokko kan abbaa isaatiin dura dhalate dhaloota abbaatiin duratti takka ummaa isaatiin dura du'e lama garaa akkoo keessatti awwaalame akkoo jechuun haadha abbaa isaa san keessatti awwaalame deebi'ee namni san ammas quraana rabbii 30 kana keessatti dubbatamee jira himii ija irraan isinii deebi'a dhaloota abbaatiin dura dhalate abbumaan duraa'u
nama abbaa isaatiin dura dhalate jechuudha. Dhaloota abbaa isaatiin dura nama dhalate. Kan ammaas deebi'ee ummaa isaatiin dura du'e. Ka deebi'ee gara akkoo isaa keessatti awwaalame. Nama sannaa hime. Seenaan isaa quraana keessa jirti ammas. Ajab bar wallaaf tuura bartooni waa. Dilasee miti. Meetti laala. Ilma Adam ka obboleessi jeese sani akkamitti yoo jettan Adam wayi dhalateere dhaloota abbaatiin dura nama dhalateen jee Adam hin dhalanne abbaadhaan dura dhalate jechuun Adam dachirraa uumame malee hin dhalanne dhaloota abbaatiin dura dhalate wanni hin jehuuf ummaa isaa dura du'e jechuun osoo Haawa jirtuuti obboleessi isaa ajjeese gara akkoo keessatti awwaalame jechuun dachii keessa awwaalame dachiin maal taatiif ree isaaf Adam ogguunii fi biyyeerraa uumame biyyeen san akkoodha isaa taati gara akkoo keessatti awwaalame jechuun hiikaan isa kana. Abshiruu itti fufti hibboon akkanaati tanumaa diinii barnoota asirraa barattanii itti fufaan isin hin ja'a.